Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa keessan taatan hundumti keessanii warreen tiktii koko fooloo naan godhe fooloo naaf godhaa kan duraan naaf hojjechuu didelman oromoo hundumti keessan daraa keessan fooloo naaf godhaan isiniin jedha. Har'aan kan ammoo akkaataa namni messengerii keenya keessaa fi feesbuuka keenya keessaa namni biraan wajjiniin fayyadamaa jiru ilaallachuu akkaataa itti check yookiin namni biraan wajjiniin fayyadamaa jira, namni biraa ilaalaa jira. Messengerii keenya nama nu faana fayyadamu, feesbuuka keenya nu faana fayyadamu ilaallaa isiniin jedha. Egaa asumaanii tiktiikoo yaada namaan fixachiisu kara yuutuubii irraa isinii liinkii isaa achi seenaatti sirreeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon isaa dheeraa illee ta'eef asii yaadan fixatu. Innaa gara sattiin isin ceesisaa na wajjiniin turaa isiniin jedha. Hundumti keessan tiktiikoo koo fooloo naaf godhaa daraa keessan. Kan dura na yaalaa gubate amma messenjeriidhaan seenaa. Messengerii yeroo seene ishee kanan gadi tuqaa jechuudha. Iddoo silkii kiyyaa profaayilii messengerii keessanii ol seentaniit asirra tuqxu. Pirikingii kan jettu kana tuqxu. Okay jettuuni isaan booddee as loongisii kan jedhu kana tuqxu. Loongisii kana tuqxu sinii jala miti. Loongisii kana tuqxu isaan booddee kuno anaaf amma fakkeenyaaf bilbila itti fayyadamaa jirtan, biyya itti fayyadamaa jirtan faana, biyya eessaa akka jirtan faana, namni biraallee akkasuma Itoophiyaa keessas taa'ee biyya Oromaa keessas taa'ee eessa akka jiraate sin faana fayyadamaa jiru as jalatti sinii baasa. Ani fakkeenyaaf amma riidiimii kanatti fayyadama, silkii kootillee bilbilaan anillee itti fayyadamu faana naafidha jechuudha. Amma kanatti fayyadama, riidiimii kanatti fayyadama. Otoo bilbila namni biraan messengerii kuna wajjiniin fayyadama ta'e as jalatti naaf fidaayu maqaa bilbila kan kootiin addaa jechuudha. Amma riidiimiidha kan gootu samsingii ta'ee asirratti fida, silkichi kan koo miti nama faana fayyadamuu jira. Akkasumallee ni hawwaawweetu ta'e immoo silkiin keessan samsingii ta'e namni biraa immoo sin faana fayyadamuu jira. Innaa kanaafi akkaataa kamiin akka keessaa baafattanii isinitti hima. Amma kanumaan gadi tuqaa jechuudha. Isin yoodha bilbilli biraa isin bira jiraate maqaan bilbila keessaniin addaa isin bira jiraate ofirraa loogaawutii gootu jechuudha. As tuqxu bakka gadii kana loogaawutii kan jettu kana tuqxu. Okay jettuun amma loogaawutii kana tuqxanii ofirraa balleessitu jechuudha. Akkasitti kuno balleessin sadiitti galchee jira. Kanaafi lakkoofsi biraa yoo kanaan adda jiraate akkasitti ofirraa balleessuu dandeessu. Kana jalaadha isiniin jedha hundumti keessanuu. Amma gama feesbuukaatti kana messengeriidha gara feesbuukaatti isin ceesisana wajjiniin tura. Amma immoo gama feesbuuka kanadha. Feesbuuka kana yeroon tuqe asirra tuqxu jechuudha. Mallattoo tuqaa kana tuqxanii seentu. Amma fakkeenyaan seeneen jira. Siitingii iddoo jiru naqaa jechuudha. Siitingii kana siitingii piraakingii kan jettu kana ishee kanan tuqee seenaa jechuudha. Ammallee eessa tuqxu yeroo akkasitti seentan siitingii kan jiru kana tuqxuun ammas yeroodha kana tuqxan kuno oli gottotattu oluma gottottu lakkee garagalee asiidha dhiifama. Kuno jalqaba kanatti paaspoort enda sukuraaytii kan jettu kana tuqxaniiti seentuun isa lammaffaarra jiru jechuudha. Isaan booddee akkasitti yeroo seentanii amma fakkeenyaaf riidiimii kanatti fayyadama mallee akkuma messengeriitti fayyadamaa jiru sanatti asitti illee riidiimii manaa fide malee waan biraa naaf hin finneen isiniin jedha. Sel'aalii kan jedhu kana walitti tuqxu. Amma fakkeenyaaf ani kuno maa bahareen kuno bahareen niwuduraanti bakka nan jiru kana bakka taa'ee fayyadamaa ture. Amma fakkeenyaaf bahareen kana bira utooni maanimaa deemee niwuduraanti deemee sitiraa deemee iddoo ruufaa deemee iddoo barbaade taa'ee fayyadamee akkasitti na wajjin naaf fidaa jechuudha. Amma kanuma koo naaf fide malee kan nama biraa naaf finne otoo kan nama biraa naaf fide maqaa silkii ani fayyadame nala
asitti naa fidaayu silkiin ani amma fayyadamu silkiidhuma kanadha. Wanta silkii nama biraa addatti samsingii yookiin wanta Huwaawee seenee fayyadamaa hin jiru namni. Osoo dhammooni namni biraa si faana fayyadama ta'ee Huwaawee jedhe biyya abbaan sun si faana jiru Itoophiyaa isaa jiraatu biyya Arabaa keessa isaa jiraatu isinii baasa ture. Akkamitti ofirraa balleessitu isas immooni wajjumaan ilaalla. Loogaa otisii kana tuqxu jechuudha. Loogaa otisii kana innaa tuqxan kun loogaa otii kan jiru amma kana tuqxu. Isaan booddee akkasitti of keessaa baatu. Loogaa otis gootanii akkasitti abbaa sin keessa jiru sana silkii abbaa sin keessa jiru sana ofirraa balleessuu dandeessu siniin jedha. Amma fakkeenyaaf ani kanadha kanuma kooti jechuudha. Kanuma koo kana toon tokkos ofirraa balleessuu barbaade tuttuqaa sadan kana fuuldura jirtu sinii galamiti ishiin fuuldura jirtu kanarra amma okay jedhaani akkasitti loogaa otis kan jedhu kana tuqeen ofirraa balleessaa jechuudha. Kun balleesseen jira jechuudha tokko amma fakkeenyaaf. Inna haala kanaatiin silkii namni sin faana fayyadamnu namni biraa yoo sin faana fayyadamaa jiraate akkasitti keessaa of keessaa baastu siniin jedha. Gaaffii biraa immoo yoo gaafachuu dandeessan akkaataa paaspoortiitti jijjiirtan maa gaaffiidhuma hunda yoo ta'u as koomentii jala kaa'aa isiniif deebisan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. yuutuubii koorraa argattu hundumaa isaa sabskraabii naaf godhaa daraa keessan ilmaan Oromoo.